Akka fuunee saanamni alaamanni nagaadhaa akkam fayyaa jirtu ani Ifaa Taliilaa Caaliiti. Amma biiroo kiyya keessa jirra magaalaa Adaamaatti. Har'a haadha goota keenya tokko qabadheen dhufe. Haati keenya kun immoo eenyudhaan jiru isaanirraas ni barra. Isaan wajjin turtii xiqqoon taasisa. Uummanni viidiyoo kana laaltan haati kun eenyu seetu sanii gabartanii booda akka cinaa dhaabbattanii barbaada. Kallattumaan gara isaaniitti sin dabarsa jechuudha. Akkam nagaa jirtanii? Jirtu? Mee eenyu maqaan keessan? Likkee Damisee. Likkee Damisee. Haadha weellisaa Daadhii Galaan. Haadha weellisaa Daadhii Galaan. Dhugaadha. Namni baay'een isaanii beeku. Anis karaa garaagaraatiin goonetti isaan kan arganne har'aa ofitti yaamee na bira jiru maaliif dhufanii seedhus booddee akka isin hubattan nan godha. Daadhii Galaan ilma keessan meeqaffaadha? Antanyaa duraa isuma ta'e. Hangafaa? Hangafaadha. Nama akkamii ture Daadhii Galaan? Akkam? Jechuun Daadhii Galaan nama akkamiiti? Hamileen inni qabu aartirratti hirmaataa nama turedha. Amala akkamii qaba ture? Ijoollee keessan keessaa amala akkamii qaba? Amala wanna takka amalli isaa warqiidha qalate. Oyirina yoon daadhii jee ooja waan akkanaa godhi tolee uuja haa ta'u kabaa ta'u nan godha tolee kabaa ta'u jaa yaadadhabu yaadanda'u tolee unaa jedha. Koflee taphate tapha kana hoo argee taphachuu bakka taphaa hoo dhaqee horii faarsuu namallee faarsuu ijoollummaa isaatii kaase. Daa'imummaanoo aartii keessa ture jechuudha. Daa'imummaadhaan waggaa jijjiiree qaban olee wanni mana keessatti obbaa isaan tapha isaanii san barii eebbisanii akkuma isaan jaarsan tura. Ani ijaa maraatan jedhanii. Dhugaadha nama addaati Daadhii Galaan anis hanga tokko nan beeka. Ilma isaa Taliila Daadhii jedhamu qaba. Qaba. Isintu guddise? Natu guddise kan ji'a tokko ji'a lamaa kan fudhee guddise araashii. Ji'a lamaa jalqabde? Ji'a lamaa baratturraa argate bakka isheen guddifata wayii yoon birraa fudhachuu taanaan ammaa guddifatan anuu nan jira haati isaa kanan jiru fudhadhee guddiseen ji'a lama. Amma maalirra jira leencaan? Amma barachaa jira. Barumsarra jira. Meeshaalee barnootaa akkuma beektani yeroo darbe kunnee fi gara mana barumsaattis akka deebi'u goonee turre isin hordoftanii akka inni baratu gochaa jirtan waan ta'eef abbaan jiru haati isinuma waan ta'eef isintu bakka guddaadhaan geessu mucaa kana gama kanaan jabaadha. Jireenya akkamii jiraattu amma? Amma maalli gabaree maabariidha. In qotanna midhaan soo bade horii soo qabaanne horuma gurguranneetuma jiraanna malee wanti biraa waan jiru. Abbaan manaa keessan qotee bulaa cimaa ture? Qotee bulaa cimaadha. Amma inni hunda jalaa baddalame. Walfaanaa san hunda barfannee daadhii guyyaatti hunda barfannee inni itti na jalaa ida'ame. Baay'ee natti dhaga'amaa jira. Guyyaa amma gara ji'a 3-4 ta'u? Moti aduu guyyaa 30 ta'u ji'a lama amma. Ji'a lama? Ji'a lama noo dhengaddaa kanaaf aduu guyyaa 30. Dhugaadha miidiyaa hawaasa irratti argaan ture dhukkubsatuu isaanii osoo addaan baafatin iyyuu boqachuu isaati kan dhageenye kun baay'ee namatti ulfaata. Baay'ee nama gaddisiisaa qotee bulaadha maatii isaa qabee haadha manaa isaa ijoollee isaa nama qoteetoo jiraachisaa turedha namni kuni maal ta'ee boqate dhukkubsachaa ture daadhii kiyyaatiin gubatee tumaachuma marrimaan isaa gubatee of yaa'ima qoodonas bira ga'ee nan bayyanadha yaa kan guyyaa kana malee naasa'u ati anaasa'u tokko hin beeku. Midhaan duraan nyaatu hin dadhabee daadhiin dure bakka gaduma godhatee tuma marrimaan isaa surumaa hojjechuu dhibu naannomallee nyaachuu dadhabe. Waa'ee isaa malee hin dubbatu. Namatti hin dubbatu ofiin haasaa adeema malee. Gubadde yaa ilma koo jedha dos bira ga'ee nan bayyanadha. Dhugaadha. Rabbiin busaanii amaaru wanti jechuu dandeenyu jiru. Mee amma har'a na bira dhuftanii as magaalaa Adaamaa jirtu. Ani yeroo ilma Daadhii Galaan Taliila hin adeeggarru bilbilaanis kanan isin argadhe mucaa kanas deeggaraatu jiru isinii. Mucaa kana akka hordoftanii deeggarsa namni godhuufis
barumsa isaatis akkatti cimeetoo baratee bakka gaarii ga'uu danda'u waan abbaan osoo jiraate gochuu fi danda'u sana hunda hangodhaatu jiru isinii nu akka waldaa gargaarsa ifaatitti gara uummataatti dhiyeessina uummanni akka gargaaru fi namni baay'een ilma qabaachuu isaatuun beeku ture arrammoo haadha qabannee dhufneerra eeggaddee na haasoof bilbilaanii na dhukkubaa naan jechaa turtan ija keessan akkana dhukkubnatti hin taane maal taatan ija keessan? Ija maalaan beekaanoon dhimmi maanjaa madaadhii kiyya du'ee na arguus diddeetuma sirumaa galgala sin argu namoonni beeku kana fuula isaa beekee addaan hin axxaarraadhu galgala horii gurraacha sin argu wanna akkanatti akkanumatti shaqanamee waan ta'u wallaahi. Waan fagoo jiru argine moo waan maali? Oduma yaadii yoo jiraatu galgala gisee horii dukkanaa'ee jette horii waan baatirii irratti ibseetu akkanatti ilaale horii gurraacha kan addaan hin baafadhu. Suruma natti kallattee ta'u. Isin irra ture? Hin ture. Eeguma inni ijaan koo baddalame asii. Sana dura nagaa qabdan ture? Nagaa kan waa'ee ijaan qabu waan wali beekaanii kana malee. Ni baru. Ni baru. Amma bakka afuuraa san naqnaani. Yaa kabaatoo imimmaan keenya gubee asitti gubadde kan uummataatu na gubee kee nama mukulkula narra godhee akka durbiyyan jiru si wal'aanu ijji si baddi dhiisi yaa kabaatoo. Amma hooni. Maal seetan? Erga inni jirree nus ilmaa namaa hankeeti obboleessa daadhii galaati. Uummanni viidiyoo kanas laalu obboleewwan keetii abbaa kee nama ta'uu danda'utu laala. Ijoollee hankee nama ta'uu danda'utu laala. Dinqisiifattoota jaallattoota daadhii galaantu laalaa raawwateef isaan si gargaaru ammas callisee ta'u isin yaamneani karaa artiist Habtaamuu Lammuutiin namoonni jiru, namoonni gara laaffisa jiru, namoonni gargaariin jiru. Isaan waliin ta'anii hiriyoota isaa waliin maallaqa xiqqoo walitti qabanii naaf erganii gara koo erga maallaqichi erganii booda mana haati keenya kun jiru. Kanaafuu namoota nan mari'adhe kanaafuu gara isaaniitiin deeggarsi godhamee har'a akka mana yaalaa dhuftee tolaalamtu gochuu fi deeggarsa har'a mana yaalaa akka ittiin deeman kana goone Habtaamuu Lammuu, Joon Isaaq, Feesal Damshoo fi Nasraddiin Jibroo guddaa galatoomadha. Ijoollee kanatu waliin ta'uudhaan akka gara mana yaalaa deemanii iji isaanii kun ilaalamu maallaqa hafis harkatti kenniifi naan jettaniirtu har'a dhufanii na bira jiru mana yaalaa ni deemu ija isaanii kana erga laalamanii booda baasii achirratti erga bahee booda isaaf hundumaayyuu akkuma Habtaamuu wajjin mari'anne akka akkaawuntii isaanii irratti nan gashaa waan jiru mooyyuu isiniin beeksisa. Kunoo isaanis na bira jiru addee likkeeni. Wanti jechuu barbaadu abdii qabdu, uummata qabdu, lammiidha qabdu. Kanaafuu isin dhiphachuu qabdanii daadhii galaanii rabbi kadhachaa isin mooyyuu fayyummaan keessan kun ilaalamuu qaba waan ta'eef har'a mana yaalaa isin geessa ammaayyuu kaardii murreeti sa'a laaqanaatti nuun jedhanii as istiidiyoo jira waan ta'eef gama na'uu fiduun mooyyuu uummanti kiyya akka hubatu kan hin barbaadu. Habtaamuu faanti ishee kana gargaaranii yookaan immoo ifaan ishee kana gargaara jechuuf miti. Beektanii haadha keenya kana deeggarsa akka barbaachisu hubattanii akka gargaartaniif. Asumarratti maalan jechuu barbaada dhumarratti suuraa isaanii akkaawuntii isaanii bilbila isaanii kallattiidhaan feesbuukii keenya irratti gadi dhiisna. Ergaan kunis gara Habtaamuutiin ennaa isin bira ga'u kallattiidhaan ishee argachuudhaan anuus oduunan hin barbaachisi akkaawuntii isaan irratti deeggarsa maallaqa gashaa bilbilaanis haadha keenya kana jajjabeessuu ni dandeessu. Harmee koo wanti biraa wanti isin gaafachuu barbaadu ija keessan alatti dhukkuba biraas akka dhukkubsachaa turtan dhaga'ee jira. Inumaayyuu daadhii galaan isin yaalchisuudhaaf magaalaa Adaamaa keessa mana hospitaalaa hin jireedhaan hunda deemee achitti dadhabamee Finfinnee immoo dhaqee kaardii baasee guyyaa beellamaa qabamee oduu guyyaan beellamaa sun hin gahin akka daadhii galaan kan boqate kana dhaga'e. Mee maalidha wanti kun nuti? Naandeema baay'ee har'atti amataa baay'eedha oduu kan mana wallaanuu inni na biraa boqote. Amma waggaa midhaan nyaadhe midhaan naan liqibsitu.
jechuun liqimsuu dhaan dandeenye. Liqimsuu asiin al liqimsa. Asiin asiin amma tokko akkasuma daa'ima xinneechanii bulshanii sannan liqimsa. Xinneechee tashaayii xunadhee liqimsee hoggaan jee bishaan nafa jeettisa gaa amma gadi hin buune beeki qaree lapheen an dabarree hollatti dhufe. Bishaan kana fuudhee yoon itti dhuge didee xoggaan dhugee hoona sifaa'uu dide. Hanani biran godha wannoo bishaan itti kanani gadi tuffifatti. Ani wannoo saamunaa fechaa dhiqatan kana saamunaa bishaanii ishii qabadhee kan jira. Ishii soffuma biran godha bishaan dhugu soffuma biran godha. Ishii dhugee honje obboo naa liqimsuu baatte. Ishii fudhetan ishiitti gadi bishaan gaddee dhiqe. Ammas immoo waan qonna qabdeettuman deebi'ee akkasuma godha. Hoon akkas godhee raawwadhee. Amma bishaan fidee itti immoo ammas bishaan saffumudhee hoon dhugee. Amma naa dabarsite. Una dabarsitu marrimaan kiyya madalee kanatu qorra qaama midhaan gadi bu'e bishaan wajjinii. Saniin booda naaf liqimsiti gaa midhaanuma xiqqisheeffadha akka daa'imaa xinnaan xinneeffadha nan xinneeffadha. Jechuun midhaan afaan godhatanii bishaaniin gadi dhiibdu jechuudha akka gadi seenu. Lakki midhaan afaan hoggaan godhe shaayiin ittuma. Nan liqimsammoo ammas midhaan san waxii saniin laaffisee tan immoo afaan godhu. Shaayiin ittuma. Oduun akkanuma godhuu macarrashaarra waan afaan afurii 5 hoggaan godhe bishaan na qajeelchisa. Bishaan na silliqsuu barbaada. Bishaan san lafaa fuudhee hoggaan xinneechee bilaatiidhaan dhugama. Bilaatiidhaan. Inni sun mul'ata. Kanatti kan dhufa bishaan itti gaddeebiidha. Amma isa san hoggaan bishaan san xinneechee honje gadi bu'uusaa hoggaa laphee qaree laphee kana dabre natti beeksisa ilma koo. Hoo jee amma bishaan darbu mana kan buqqadhee jedhee burcuqqoo beektaati. Xinnoon taa'amoo. Xinnoon taa'ee nyaadhu Nyaatanii bishaan gadi dabarsitanii. Gadi dabarsee. Nan taa'a xinnoo nan taa'a. Taa'ee raawwadhee kan bishaan sun bichaan hodhee. Bishaan irraan dhuge sun. Bishaan irraan dhuge suni mun xinnoo taa'ee ol deebi'ee bishaan sun. Egaa gadi bu'ee booda midhaan ofiin deebi'u bakkoo kanatti naan taa'aa midhaan malee. Bishaan san bichaatu godhee midhaan achumatti naa. Bishaan lama oo gaddee gannaa deebi'ee ammatti hanga deebisaa ishii lafan godhaa. Amma immoo nan jammara. Isaanii biyya hunachaa kan bitteessan jammaramu. Oon immoo afaan afurii 5 akkana godhe bishaan kennan. Bishaan sana immoo fuudhee takkitti naa dabarsitee dire amma naaf dabarsite kim jettee. Ittiin godhee dhugee kan burcuqqoo lafa ture dhubbiyee taa'ee hojii immoo bishaan sun dhufe immoo bishaan dhufee inni na furduu barbaada. Wannuma kanatti hoggaan irraa deebistu. Gad deebise. Yeroo mana yaalaa deemtisan maal dhukkuba maal ta'edha? Qaree laphee ijjatti naa marrimaan ishee opereeshinii wannoo naa ta'u jedhee ta'u inni nageechinaan mana hakimee yaa ta'u jedhanii raajiidhaan na kaasanii sa'aatii 8 boodatti deebisi wanna lafaa laadhu fiitii jedhanii na deebisi. In ta'u qaree laphee keessatti liqimsituun midhaanii sun gubattee walirra ciisti. Lafee saniifuu akka itti baqaqnu hin qabu. Odoo lafee ta'uu baate yookaan marrimaan irratti gadi siqe rakkoon qabu opereeshinii ta'ee ta'u bakkee san kutanii inni nagaatti baati jee qaree lafee keessatti gubatee walirra ciisee hin danda'amu. Sanumaa waan lallaafu kennifamu tokko jedhanii mataa ofii gubatee ta'u ilmaan ofii facaatee na fuudhee gara kunuunsaa. Hin danda'amu jedhanii. Kan Addis Ababaatti hin danda'amu. Asii sin danda'amu jena daama tokkos kan Addis Ababaattis hin danda'amu. Innis akkuma kana jee qaaliin isaanii tokkicha. Ishi kan dhumarratti finfinneedhaa sun yaaluudha yaale'u. Kinoon sanuma jee. Innis sanuma jee qaree laphee jee qaree laphee gatee kara dabarsuun ishiin walirra ciiftii hannimmoo nyaattee bishaan sun gad deebi'u xinnoo bishaan irra bu'ee midhaan irra bu'e sana jettee kofa kan jiru macarrashaarra immoo gadi buusate. Sajjaalaa hoggaa akkas godhattee ta'u dhiiste deebi'eetuma walumarratti maxxanee Oromoon nama barate baay'ee qaba. Doktora baay'ee qabna. Ka biyya keessatti jiran, biyya alaas jiran, hospitaala dhuunfatis warri qaban, warri kan mootummaarras hojjetan baay'eetu jiru. Akka nama dhaggeeffatu tokkotti akka haati tokko ilma isheetti himtutti dhaga'ee waan isaa beekuu hin dandeenye. Ogeessonni fayyaa maal akka ta'e waan kana beekuu dandeessanis?
keessattuu warri viidiyoo kana ilaaltan ogeessonni fayyaa mee daadhii galaan hin jaalannaa goota keenya maalii keenya jechuudhaan alatti haadhatu jira waan ta'eef haadha isaa kana mana yaalaa geessee yaalchisuudhaaf osoo tattaafatu biraadha boqate waan ta'eef aamshuu viidiyoo kana ogeessi fayyaa tokko laalee mee fidaa annan laala jechuun isaan oolu itti finnee laalanii operaasiyoonii taatee wanti sirraa'uu danda'u ta'e akka sirreessan. Gara biraatiin immoo akkamiin gargaaramuu dandeessee dhusan akka haalli mijaa'uun barbaada. Mee hawultii daadhii galaanis ijaaramee dhageera. Akkamiin uummatutu ijaare moo kan wantisu? Uummatni wayiituun ijaarre nuu hin ijaarrenne akka abbaan obbaanan ijaare jeetoo murteeffatee fuuldura jammaruu ta'u lammaa dagguu jaama achuma dhalootuma achiiti wajjiniin guddatee hiriyaasaati amma bushooftuu jira bushooftuu sanii bakka dhufeetoo dubbatee anuunan ijaaraa kana sanii jeen buloota akkatti makattanii anuu miidhagseetan ijaarate adukkanaanan jammaraa dukkanatti naa dhiyaadhaate kana bichaa himeedhe kan bishaanis kan waraabu hundaa kan godhu madalee isaa nan ijaaru nan ijaaraanuu jee inni nuti qofu tokkicha doontu dumbuloota akka dootti makatee. Abbaa kennuuf guddaa isa galateeffannaa. Mee amma wanti rakkatan jira maal wanti rakkatan? Wanni inni rakkate ka dhibuma kiyya kana dhibee ijaa kana. Dhibee ijaa kana silaa kan mar'imaa kan inni ibsituu silaa ka akkasumatti wajjin taaggala maal gootare. Hagaa waggaa meeqa? Amma torban dabru torban dabraa turee jira. Amma innaa nyaatanii dhiphachaa nyaachuu sanirratti immoo iyyuu namatti ulfaata dhugaa dubbachuudhaa fi nyaattee gadi liqimsuudhaaf bishaanii haambiloota akkanaan amma hubachaa jiru kanatti baay'ee ulfaata. Kana immoo iyyuu wanti hin furamne jiru ogeessonni fayyaa ni furoodhe yaada bakka jiranitti uummanni rabbi akkasii kadhatanii naawwa. Har'a kan ija keessanii mana yaalaa sin geessina abtaamuu faanti jiru waan isaan ergan kanaan mana yaalaa sin geessina. Mee namoota haga amma ga'u sin gargaaranii fi of fuuldurattis namoota si gargaaran kanaan maal jedhame? Mee haati nama eebbisti waan ta'eef eebbisime. Gaasilaa bakkuma buusaa daadhii kiyyaa nyaataatan isin yaa tolu waan rabbi sinaa eebbisu eebbi kiyya bichaan homaa isiniin godhu waan kun rabbiin kun bakka irraa isin naa qannastanillee bakka naa dubbattaniifillee rabbiin kun rabbi sinaa jiraachisa. Rabbi waan haadhaa har'a gadi haadha keessa hundaa waan harma hoomsisaa rabbiin naa jiraadhaa gaafatu yaadannoo ilma kiyyaati gosni akkatti dubbattan isuma yaadadhaa beekiyoo yaadannoodha naa jiraadhaa rabbis naa horsiisu waan idurraachi rabbi kun assaabii assaabda waan ibiraan isin haa qabu waan jiraadhaa rabbis naa jiraachisu fayyaa argadhaa waa bakka jirtanitti isin madaleen keechan naa jiraadhaa fayyaa argadhaa. Akkasiin na Abbaa kan guyyaan mana isin eebbisa gaa'ee beraa rabbitu dhagaa'amanii. Jabaadhaa isin hawultiin abbaa manaa keessanis Oromoon jiru innis ni ijaarama. Fayyaa ija keessanii har'a ni ilaalamtu kalaphee keessanii kan ammoo uummannis isin hordofu isin bira ga'u dhumarratti wanti jechuu barbaadu haadha keenya kanaa gargaaru. Nama maallaqa qabaatee isaan gargaaru miti uummatatti garuu fidee akka uummanni gargaaru gochuudhaan kan hin danda'u. Dhumarratti bilbila isaanii akkaawuntii isaanii suuraa keenya wajjin goonee har'annee isiniif gadi dhiisa bilbila jajjabeessadha. Namoonni dandeessan immoo waan harkaa qabdan irraa akkaawuntii isaan irratti galchuudhaan akka isaan gargaaraman godhaadha. Dhumarratti warreen akkan har'a mana yaalaa ishee fidu na cinaa dhaabbattan abtaamuuf fi hiriyoonni isaa guddaa galatoomadha. Madaalliin namummaa gaarummaadha. Nama taatee namaaf ta'u homtuun ga'u galatooma.